Biiroon haqaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee gamaagama raawwii hojii bara bajataa 2015 qooda fudhattoota waliin geggeesseera. Gamaagama raawwii hojii kanarrattis hoogganaan biiroo haqaa magaalaa Finfinnee obbo Taklee Bazaabbii dabalatee seektaroonni haqaa kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinnee 11 fi qooda fudhattoonni biroo argamaniiru. Hoogganaa itti aanaan biiroo haqaa magaalaa Finfinnee obbo Tasfaayee Dajanee raawwii hojii waliigalaa dhibbantaa 92 raawwachuu fi galmee himannaa falmii murtee argateen qabeenya mootummaa birrii biiliyoona 2.5 ol qisaasamarraa hambisuun danda'ameera jedhaniiru. Bara 2015 keessatti galmeewwan dhiyaatan akka waliigalaatti galmeewwan 4,799 falmii taasisaa turre. Sana keessa galmee 4,297 irratti murtiin akka argatu taasifamee jira. Galmeewwan kana keessa baay'inaan galmee 2,266 irratti mo'annee bulchiinsi magaalaa inkar kan godhu yookiin immoo ni dhaba jedhamee kan tilmaamamu qarshii biiliyoona 2.5 yookiin immoo qarshii biiliyoona 2 fi miiliyoona 500 fi miiliyoona 88 ol bulchiinsi magaalaa seef akka ta'u yookiin immoo akka baraaru taasisnee jira jechuudha. Hubannoo hawaasni haqa isaa kabachiisuu irratti qabu cimsuu fi qabiinsa mirga namummaa irrattis itti dhiyeenyaan hojjetamuu obbo Tasfaayeen ibsaniiru. Hojiiwwan inni guddaan hin hojjenne kan keessaa tokko qabiinsa mirga namummaati. Qabiinsa mirga namummaa wajjin wal qabatee gaaffiiwwan ka'an marti furmaata argachuu akka danda'an akka hamma danda'ametti abbootiin alangaa keenya tokko leenjii kennina eenyuuf poolisootaaf abbootii alangaa sadarkaan jiran akka isaan hubatan poolisoonni akka hubatan qaamoleen seera raawwachiisan marti hubannoo qabiinsa mirga namootaa wajjin wal qabatee hubannoo akka qaban ni taasisna. Gama biraatiin immoo sakatta'insi ni jiraata. Torban lama buufata poolisii irratti akkamiin qabaman shakkamtootni akkamiin to'ataman akkamiin qabaman gaafa hin jedhu sadarkaa qulqullina nyaataa, qulqullina uffataa, iddoo ciisichaa fi haala isaan ittiin tiriit ta'an yeroo qaalii jechallee irraa fuudhan akkamiin fuudhamuu akka qaban abbootii alangaa ramannee kan to'annu ta'aa kan jirudha. Riiformiiwwan haqaa lafa qabsiisuu irratti qaawwii waan jiruuf kenniinsa tajaajilaa saffisaa fi haqa qabeessaan hojiirra akka ooluufis leenjiin garaagaraa kennamaa jiraachuu himaniiru. Meetirooloojiiwwan torban yookiin immoo karaawwan torban bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiru uummata jiraattota magaalaa Finfinnee keessa jiraniif hubannoon seeraa ni kennamaa jechuudha. Isa keessa tokko leenjiitu garaagaraa kennama. Leenjii garaagaraa nama madirakii irratti yookiin immoo isteejii irratti yeroo garaagaraatti uumameen nama 57,000 oliif hubannoon seeraa dhimmoota seera ba'an irratti hawaasni akka hubatu hawaasni akka itti fayyadamuuf taasifamee jira gama biraatiin. Gamaagama raawwii hojii kanarratti kan hirmaatan yaada kennaniin hojjettoota kenna tajaajilaa haqaa irratti rakkoo qaban sirna itti gaafatamummaatti dhiyeessineerra jedhaniiru. Mirga namaa kabachiisuu irratti sadarkaa aanaatti gadi buunee torbeedhaan hubannoo kennina hin hordofna. Itti gaafatamummaa seeraa lafa qabsiisuus akka kutaa magaalaa Laaftootti namoota hedduu itti gaafatamummaa seeraa akka to'ataman hangoonee jira. Badhaasa argachuun kaka'umsa ana gammaatti hojjetame kan bara 2015 irratti hojjetame akka hojii nuti ta'e gara fuulduraatti kaka'umsa guddaan uuma waan ta'eef bara baraan kun osoo itti fufee baay'ee gaariidha, baay'ee namatti toledha yaada. Xumura gamaagamaa kanarratti seektaroota raawwii gaarii qabaniif badhaasaa fi beekamtiin kennameera.